Safuu 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 seeraa. 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 Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu. Torbanitti al tokko Promotionii Internaashinaalaanii fi OBN sagalee uummataan qophaa'ee qindaa'ee kan isinii dhiyaatu sagantaa keenya safuu seeraa kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii daqiiqaa 30 sagantaa keenya akka daawwattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa yaada akka irratti kennitan dhimma seeraa hunda irratti gaaffii fi yaada qabdan akka nuuf gumaachitan kabaja guddaan isin affeerra. Nagaa isin daganne kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Sagantaa keenya safuu seeraaf ispoonsarri kabajaa ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Ejensiin kun bara 2008 jalqabee taateewwan adda addaa kan akka dhaloota, gaa'ela diigame, guddifachaa yookaan immoo ilma guddifachaa yookaan intala guddifachaa fudhattan galmeessuu akka qabdan sababa du'aa fi kanneen kana fakkaatan galmeessuu irratti argama. Maarree taateewwan kana galmeessuun madda qaroominaati. Taateewwan kana galmeessuun mirga qofaa itoo hin ta'in dirqamaa jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Egaa ergaa ispoonsara keenyaa daawwannee gara qabxiitti nutti dabarra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee. Yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif. Guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Waa hundi akka qaba. Waa hundi naamusa qaba. Naamusa malee, akka malee, seera malee, sirna malee kan taa'uu fi kan jiraatu hin jiru. Wanti seera hin qabne, wanti naamusa hin qabne, wanti sirna hin qabne aadi malee jedha Oromoon. Egaa kana jechuun akkaataa uffannaa, akkaataa nyaataa, akkaataa filannaa, akkaataatti nama dubbisan, akkaataatti nama kabajan kan hundumaa ofirraa of keessaa qaba. Safuun seera qaba jechuun maal jechuu keetii namoonni naan jettan baay'een keessan jirtu. Safuun seera qaba yeroo jennu kan seera hin qabne hin jiru tasuma hundumtuu seera qaba. Egaa duudhaa hawaasichaa keessatti wanti fokkuu ta'e tokko, wanti ceeraa fokkuu ta'e tokko seer malee yookaan aadi malee jedhama. Wanti haaraan alaallee yeroo dhufuuf jedhu uummanni kun hoo jedheetu lakkii kunan keenya miti kun nuuf hin ta'u. Daa'imni keenya kana keessatti guddachuu hin qabdu. Kun aadaa keenya balleessa, seenaa keenya, duudhaa keenya balleessa jedhanii dhimmi isaan ittisaniif kanaa fi kana gidduu kana wanti isin miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirtan jira. Egaa biyyoonni adda addaa wanti isaan eeyyaman jira. Fakkeenyaa fi fuudhaa heerumaa saala wal fakkaataa kan fakkaatu jechuudha. Inni kun biyya keenya keessatti fokkuudha. Hin jiru. Akkan dhufnes hin barbaadama waan ta'eef wantoota kana fakkaatan ofirraa ittisuuf hawaasichi eenyuyyuu tasana jajin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti itti cicheetu kan inni mormu jechuudha. Abaluu ka'iituun jedhamiin jechuudha. Inni kun egaa safuu hawaasaa keessa kan jiru jechuudha. Wantoonni kana fakkaatan hedduutu jiru. Fakkeenyaa fi qullaa deemuu. Hawaasa keenya keessatti qullaa deemuun yookaan nama maraate yoo ta'e malee hin jiru. Maaltu nama dhibee qullaa deemuu yoo qullaa deemte rakkoo maalii qaba yookaan yoo qullaa deeme rakkoo maalii qaba wanti jedhamu hin jiru. Rakkoo qaba. Maaliif isarratti miti? Isa qorri rukutaa waan biraaf miti. Hawaasicha keessa qullaa deemuun waan hin jirreef kun ceeraa fokkuudha. Kanaaf kan hawaasni ofirraa ittisu egaa seera jechuun wanta mana murtii ga'ee wanta keeyyataan barreeffamee wanta dambiidhaan ba'e qajeelfamaan ba'e qofaatu hin ta'in hawaasni keessatti jiraatu kan hawaasni ittiin fayyadamu mataansaa seera jedhamuu danda'a waan ta'eef isa kana kabajuuf dhaloota haaraa yookaan daa'imman keenya sirriitti sirnaa fi seera itti manii guddisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Kanumaan gara odeeffannootti dabarraa odeeffannoon har'aa maal jedha laata toora intarneetii irraa kan argate illaa muda jenee qindeeffatee jira. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Deebiin akkam jirtu hordoftoota keenya yeroo odeeffannoo sin biraan geenyu erga qabneetiin jirra. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin qalbiin gara Saawudii Arabiyaa sin geessina. Saawudii Arabiyaan daa'ima umurii 13 mormii mootummaa irratti taasifame qindeessite jettee mana hidhaatti darbatte waggoottan 5 booddee gorra'uuf jetti. Akka gabaasa CNN'tti daa'imni mormii mootummaa irratti adeemsise kan jedhame akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2011tti yoo ta'u yeroos umriin isaa 10 qofa ture. Qondaaltonni Saawudiis mormiin jedhame erga gaggeeffameetii booddee waggoottan 3 turuudhaan to'annoo seeraa jala oolchaniini. Kun ta'ee waggaa 5ffaatti daa'imtichi yeroos mormii mootummaa irratti gaggeeffame qindeessuun himatame akka ajjeefamu itti murtaa'e. Saawudiin namoota umriin isaanii 12 gadi ta'e wanta fedhe balleessan illee ajjeefamuu akka hin qabne seeratumatti akka qabdu mootummoota gamtoomanitti himtee turte. Haa ta'u malee daa'imni akka ajjeefamu itti murtaa'e kun yeroo balleessaa raawwatetti umriin isaa 10 qofa ture. Saawudiin bara kana qofa namoota 37 yakkaan himattee gorra'uu ishee dhiyeenya kana kan isheen beeksifte. Addunyaa irratti namoota yakkaanis ta'e dhimmoota siyaasaatiin ajjeechaadhaan adabuudhaan Saawudiidhaan kan qixxaatu hin jiru. Odeeffannoo keenya kan lammaffaatiin Ameerikaa bulchiinsa Filooridaatti abbaan daa'ima isaa nyaataa fi dhugaatii dhoowwachuudhaan akka du'u taasise to'annoo seeraa jala oolee jedha. Namtichi umrii 32 Luis Poso jedhamu haadha warraa isaa kan duraa hiikee kan biroo walitiin jiraata. Daa'imni isaa umriin 12 ta'e hospitaala Indiyaanattidha lubbuun isaa kan dabarte. Qorannoon ogeeyyii fayyaa akka mul'isutti daa'imni sun nyaataa fi dhugaatii dhabuudhaan dabalata reebichaanis dararamaa ture. Haati daa'ima kanaa bakka biroo kan jiraattu yoo ta'u abbaan daa'ima kanaa hamaa ta'uusaa fi durmayyuu daa'ima siiqqosaa akka ture kan isheen dubbattu. Daa'ima ishee akka isheedhaa deebisuufis poolisiitti himachaa turte. Haati buddeenaa daa'ima kanaas abbaa namtichaa walitiin to'annoo seeraa jala ooluu isheeti poolisiin kan beeksise. Isheenis abbaa warraa isheetiin reebamaa akka turtee fi gochi inni daa'ima isaa irratti raawwachaa ture sirrii akka hin turee fi isa otoo beektuu poolisiitti kan himuu callisteef garuu sodaa abbaa warraa ishee akka ta'es gabaasni CNN ni mul'isa. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Illaa muda jenee guddaa galateeffannaa naannoo keessan maaltu jira? Dhimmi miidiyaa irratti yoo dhiyaate namoonni irraa barachuu danda'u kunis jira jechuu danda'u kan jettan kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraati. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. 01147888 lakkoofsi bilbilaa keenya. Gaaffii fi yaada dhimma seeraa hunda irratti qabdan yoo qabaattan nu barreessuu yookaan nu bilbiluu dandeessu. Anaa dhufuun isin simanna. Kanneen waa barreessuu irratti dandeettii qabdanis akkasuma anaa dhufuun kan isin simannu ta'a. Amma torban darbee dhimma tokko bulfannee turre. Dhimmi kun gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa kan nu geesse ture. Dhimma guddifachaa irratti namoonni baay'een gaaffii gaafattanii turtanii guddifachaa fudhadhaa iddoo akkasii jira biyya keessatti guddifadhaa jetta malee wantoonni kun yoo mudatan immoo maaltu ta'a kan jedhu nutti himteen beektu jettanii na gaafattanii ennaan gara sana deemee ogeessa seeraa irratti gaaffii keessan itti himee deebis fudhee dhufee kutaa tokkoffaa isaas ni dhiyeessee kutaa lammaffaa immoo har'atti bulfachuun keenya ni yaadatama.
maarree kutaa lammaffaa gaaffii fi deebii kana kan obbo Tashooma Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa wajjin taasisne kunooti nu faana tura. Inni sadaffaan kun seenaa dhugaa irratti kan hundaa'ee fi kan narra ga'e jettee gaafatte ani barattuu yuunivarsiitii yeroon ture tokko maqaa ishee sababuma kanaaf jedhamee kan dhoksame jechuudha akka maatiin hin nageenyee fi barattuu yuunivarsiitii yeroon turetti dogoggoree akka tasaan ulfaa'ee iddoo biraa deemeen ture maatii koo achiin jiranii nan da'ee daa'ima sana guddifachaaf dubartii tokkotti hin kenne. Dubartiin sun guddifachaa irraa fudhattee guddiste an barnoota koo xumuree har'a hojiirra hin jira. Amma of hin danda'a waan ta'eef daa'ima koo sana dhaqee yoon nan fudhan jedhe seerri maal jedha jetti barattuu yuunivarsiitii turte waggoottan 4 dura. Amma ulaagaa seeraa guutamee jennaani sirni guddifannaa sun waliigalteen isaanii sun manni murtii ilaalee mirkaneessee dubartii sanaa kenninaani filannoon kan haadha guddifattee sanaati. Filannoon kan haadha deesseeti miti. Kan haadha guddifattee seerri dursa kan kennuuf haadha guddifte sanaaf. Naa kennuu ittiin dida seerri gabaabumatti. Amma mucaa irratti gaa mucaan guddatee beeki amma. Guddate. Mucaa koo jettee guddifteetti. Guddisaas jirti. Mucaa kana hin miine. Jireenyaan hin miine. Amalaan hin miine. Gocha malee irratti hin raawwanne. Humna isaatti fayyadamaa jirtu. Mucaa koo jettee kunuunsaa jirti. Mucaanis haadha koo jedhee wajjin jiraataa jira. Yeroo sana waan rakkatteef kenniteef har'a immoo waan rakkoo sana keessaa baheef mucaa kana irraa fudhaa jettee yoo gaafattee seerri hin eeyyamuuf. Dursa yoo falmiin akkasii kuni ka'e haadha guddifte haadha deessee fotoon ta'in haadha guddifte sanaaf dursa kenna seerri. Maaliif egaa mucaa kana eega malee seerri ani waan danda'eef kaleessa mucaa bakka ta'ee lubbuun isaa iyyuu darbuu danda'a mucaa kana oduu dubartiin kun guddisu ofitti fuutee guddisuudhaa baatte. Kanaaf jiraachifteetti mucaa kooti jetteetti. Kanaaf dursa dubbiin filannoo ka'ee jennaan haadha guddiftee fi seerri kan qabeenyiin ilaalamu dubartiin sun yoo hiyyeettiidha taatee harka qal'eetti taatee ishiin amma deessee amma hojiirra hin jiru jettu kun xiqqoo ishee harki ishee maallaqa qaba yoo ta'e dursan kennuuf jechuudha. Waa'ee qabeenyaa miti amma. Kana fiddee mucaan kun nyaachaan jiru, uffachaan jiru, barachaan jiru, tajaajila humni dubartii sanaa danda'een haati mucaa sanaa danda'een gochaa fi hin jirtu. Kanaaf mucaan kun waan fayyadamuudhaa malee sana fayyadamaa hin jiru jedhame an biraatti taa'u. Kana mirkaneessanii keewwatanii duratti caqase sanaan 212 muraa lamaan aksiisuun hin danda'amu. Miidhati irra gahaa jira. Akka garbaatti itti fayyadamaa jiru. Gocha safuudhaan hin malleetti irratti raawwatamaa jira. Sirnaan guddataa hin jiru kan jedhamu. Kan seerri tarreesse sana yoo guute isa mirkaneessanii akka haqamu godhanii mucaan gara seerri jedhutti deemuu hin danda'a. Kanarraa kan hafe waan dubartiin kun ani hiyyeessa jettee hin dhiibne dura waan qabduun waan humni ishii danda'e sana mucaa kana kunuunsaa jirti. Nyaachisaa jirti, uwwisaa jirti, mucaa koo jettee guddisaa jirti. An kaleessan qabu warra waan an argadheef anatu irra qabeessa daa'ima guddifte kana har'a naa kennii jedhee seerri hin deeggaru kana. Kana jechuun walitti dhufeenyi haadha isaa wajjin qabu addaan cita jechuudha. Hin citu. Walitti dhufeenyi baayoloojikaalii isaan qaban sun hin jiraata. Kanaadhaaf ilma. Hin jiraata. Akkam jechuudha dubbisuu dandeessu. Gatiin firoomaa sun addaan hin citu. Hiddi dhiigaa sun addaan hin citu. Addaan hin citu. Hin guddifame malee achumaa dhalate. Dhiigan achuma. Kanaaf inni addaan hin citu. Kanarraa kan hafe mucaa kana fudheen gara kootti deebisaa ni jedhu seeraan baay'ee hin deemsisu. Tolega keessumaa barattuun yuunivarsiitii waggoottan dura yuunivarsiitii keessan baradhan ture jettee gara waajjira keenyaa dhuftee nu mariisiste kunoo deebiin akkuma obbo Tashooman jedhan kanadha. Walitti dhufeenyi keessan akkuma jirutti ta'a gara maatii gara mucaa kootti na dhiyeessuu hin dandeenye irraa na dhorku kan jettee fi irraa dhowwamuu hin dandeessu itti deemtee ani haadhadha jettee mucaa kana godhachuu kee fi walitti dhufeenya keessan cimsuu hin dandeessaa garuu irraa fudhachuu akka hin dandeenye seerri akka mirkaneessu yookaan immoo seerri akka
lafa kaa'ee jiru nutti manii robbota shoomani egaa gaaffilee isin dhimma guddifachaa irratti gaafattan isinii deebi'eera jenneetu kan amannu waan nu gaafattaniif guddaa isin galateeffannaa gaaffilee dhimma seeraa irratti xiyyeeffatuu fi kanneen nu gaafachuu barbaadan isinii yeroo hin cufini guddifachaadhaan wal qabatee daa'ima maaliif biyya keessatti guddifadhaan hin jettu jedhanii isin gaafatu yeroo baay'ee. Nu gaafatu. Kuni bu'uurumarraa namni keenya hubachuu kan qabu namni gaafa asii deemee biyya isaa keessatti guddachuun fi biyya hambaa keessatti guddachuun gargari. An afaan isaa hin beekne, kan safuu isaa hin beekne, kan maalummaa isaa hin beekne, kan eenyummaa isaa hin beekne, keessa'uu kan fuula waliin fakkaanne. Yoo ta'e gaafiin boru mucaan sun kaasu gaafii deebii hin qabne ta'a. Yeroo baay'ee ijoollee akkasii kana kan isaan quunnamu identity crisis jennu kana keessa galan. Eenyummaadhaan wal qabata. Qorannoo tokko irratti kanan arge maalinni dubartiin tokko biyya kana mucaa fudhattee biyya Jarmaniitti guddiftee ishiin adiidha mucaan kun gurraacha nu fakkaata jechuudha. Amma in gaafata. Maaliif inni isin hin fakkaatu? Maaliif inni isin hin fakkaanne yookaan ati maaliif hin fakkaanne jedheetu gaafata. Mucaa dhiiraa biyya kanaa guddifame mucaan kun. Waan deebistuuf dhabde waan deebistuuf gaafa dhiphattee jettu biyya kana fidde. Biyya kana fiddee jabaateera amma gara waggaa 16-15 akkas gaheera biyya kana keessa deemtee asii akka guddifame guddifachaadhaan akka achi dhaqe. Isheen immoo akka haadhatti fuutee akka guddifte homaa immoo akka irraa hin hir'ifne itti himte. Amma mucaan kun maal jedhaa haadha koo naa barbaada gara jedhutti gara of maalummaa ofii barbaadu eenyummaa ofii barbaadutti akka inni bobba'e barreeffama tokko irraa dubbisee jira. Maaliifan kana kaase biyya keessatti guddate fakkeenyaaf Oromoo irraa dhalatee Oromoo keessatti guddate isaaf waa'een eenyummaa isaa gaafiin ta'u. Sabuma kamirraa yoo guddate uummanni kun safuu isaa barsiisee afaan inni itti dhiyeenya hin jiruun aadaa inni beekuun fuula wal fakkaataa keessatti guddata waan ta'eef gaafii itti nuumu. Asii achi deemanii gaafa fagaatan immoo hireen ijoollee kanaa maal akka ta'e illee hin beeku. Ammaan seera keenya keewwatan kaasee kanarratti kan caqase kanaafirree ijoolleen saaxilaman akka jiran. Dabarsanii ijoollee kana waan hin malle waan safuudhaan adda ta'e hojjetee akka inni fiduuf dubartii soo taate hojjettee akka ishiin fidduuf godhanii akka itti fayyadaman illee akka isaan karaatti ba'anii waan tokko tokko kadhatan yookaan immoo maa'inni kanarratti akka isaan bobba'an waan hin taane waamuudhaaf nama rakkisu. Kanarratti akka isaan bobba'an akka isaan godhan darbee waan akkasii kun illee mul'ata. Itti dhiyeenya waan kana hordofanii ijoolleen kun lammii gaarii akka ta'an biyya isaanii keessatti akka guddatan biyya ofii keessatti guddachuu maatii ofii keessatti guddachuudha. Dirqama baayoloojikaal faamilii isa jennu sanii miti amma kan laaluun nurra jiraatu waan ta'eef duudhaa keenya safuu keenya maalummaadha. Kana baratee guddata waan ta'eef ijoollee waa hundarraa baraaruudha yoo jennee ilaalle waan qabnuun waan hin qabne ni miti. Waan qabnuun maatii asitti ijoollee rakkatan kana yoo guddisne kan ofii godhanne irra caalaa bu'a qabeessa kan jedhu kana. Asumaan sabbata shaman dhimmi kun ijoollee biyya keessatti guddisuu duudhaa afaan seenaa fi eenyummaa isaanii beeksisanii guddisuun olaantummaa seeraa wajjin haala inni itti wal qabatu jira laata? Maarree kanaafin kaasa mirga isaaniitu sarbama. Mirgi sarbama. Mirgi sarbamuu duwwaa miti gaafa sarbamellee nama bukkee isaanii dhaabbatu hin argatan. Achitti yoo argatanillee fagoodha. Booda erga jabaatee booda manatti itti cufuu danda'a. Manatti itti cufee tursiisuu danda'a. Akka inni gadi bahee hin baranne maal gochuu danda'a. Asoo ta'e itti dhiyeenyan namni wal beeka waan ta'eef asittis kanaaf hin saaxilaman jechuu koo miti. Saaxilamummaan isaa gargari. Kanaaf mirgi isaanii hin sarbama. Eenyummaan isaanii hin sarbama. Kun mirga daa'immaatiin wal qabatu olaantummaa seeraati. CRC keessatti ifatti taa'ee jira mirgi daa'immanii. Kanaaf waa'ee mirga dhala namaa mirga namummaa wajjiniin olaantummaa seeraa wajjiniin wal qabata. Olaantummaan seeraa waa'ee seeraaf abboomamuu duwwaa miti. Waa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef adeemsi isaa sirnawaa ta'uu qaba. Ba'aa galli isaa sirnawaa ta'uu walitti dhufeenya hawaasaa sirnawaa ta'uu qaba. Guddifachaan sirnawaa ta'uu qaba. Seeraan kan beekame ta'uu qaba. Yoo kana hin taane namni waggaa baay'ee maatii obboleetti waliin jedhee turee gaafa wanni tokko dhufe akkuma jalqaba irratti ati kaaste buddeena nyaattee wajjin guddatte malee ati nuurraa waan qabdu waliin jechuu jalqabee jira. Kun immoo baay'ee nama cabsa. Keessa namaa wanni godha. Dhimmoota lamaan tokko nan beeka. Fakkeenyuma sii kaasuudhaaf dubartiin tokko bara 1949 guddifaman. Akka lakkoofsa biyya kanaatti.
guddifamanii manuma sanatti guddatanii aayyaa abbaa jedhanii guddatanii inni heerumsiisanii ijoollee godhatanii isaan immoo ijoollee godhatanii deebisanii ijoollee iyyuu argan. Abbaan isaanii intala kootee akkasumatti otoo jiranuu isaaniin darbanii gaafa abbaan darbu qabeenya warra jiran wajjin qixxeeratan an abbaa isaanii. Booddee haati isaanii hin boqotan. Amma guyyaa darbanii haati isin guddifadhee jedhanii illee itti himne. Baay'ee jaalatu waan ta'eef. Amma mucaa haati gara biraatti godhateetu jira. Ituu abbaa dubartii kanaa ittiin heerumin. Mucaan kun gaafa dubartiin kun guddifamtu hin beeka. Hangafa waan ta'eef. Inni abbaa dubartii kanarraa miti kan dhalate. Alatti godhatanii abbaa ishiitti heeruman. Amma gaafa haati isaanii kun boqotan ittiin guddifamte malee buleetii haati kiyya sin deenye jedhe. Laaligaa yoomi kun bara 1949 yeroo sana seerri hariiroo hawaasaa biyya kanaa bahee hojiirra hin jiru. Manneen murtii keenya maal godhan? Seera gaafa dubartiin kun guddifamtu seera hin jirreen ati guddifachaan ati yeroo sana gaafa si guddisan bu'uura seera kanaatiin hin galmoofne waan ta'eef haadha kee dhaaluu hin dandeessu jedhetti murteesse. Mirga hin qabdu. Itti murteesse. Kun keesii qabatamaadha. Keesii qabatama kana nufi kiyyaa beekumsi kaasa. Kanaaf waa'een har'a maali duudhaan keenya safuun hawaasi kun waggaa baroota dheeraadhaaf ijaaree asiin ga'e har'a seera ofii keenyaatu manneen yookaan seera hin jirreen walitti dhufeenya maatii bu'aa faayidaadhaaf jedhame gara diigutti deemaa jira jechuudha. Dhimmi kun dhimma hawaasi keenya beekee safuusaa maalummaa eenyummaa isaatiif dhaabachuu qabu. Abbootiin seeraa keenyas waa'ee murtii hojii isaanii keessa seenuu koo miti garuu seericha yoo hiikan yoo seerri kun kan bahe seerichi kun maal jedha seerichi immoo beekamtii kenneera duubatti deebi'eeti. Murtiin tokko good feezii irratti waan xiyyeeffatuuf jechuudha. Kan abbootii seeraa irratti. Beekamtiidhuma kenne seerichumti seerri hariiroo hawaasaa bahe duubatti deebi'ee beekamtii kennee jira. Isuma kanallee laaluu dhiisuudhaan nama kana maatii waggaa amma kanaa keessa jiraate keessaa buqqisuu jechuun sirrii miti. Sirrii miti. Amma ijoolleen kaleessa yaa adaadoo yaa eessumoo jedhanii walitti dhufanarra alagaa ta'anii. Innis ijoollee akka warra ga'e namichi kun. Isheenis akka warra geesseetti. Maatiin babal'ate gara lamaniin. Har'a kaleessa fira waliin jedhanii har'a murtii mana murtii guyyaa tokko abbaan seeraa tokko murteessan maatiin kun gargar bittinnaa jechuudha. Kanaaf akka laayyootti ilaallee murtiin takka yeroo murtiin nuyi kenninu maalummaa safuu fi duudhaa hawaasaa sirna hawaasaa akka hin diigne of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Seerichi kanaaf karaa sirna aadaa uummataatii fi waliigalteedhaan kan raawwatamu jedhee ka'eet lammansaayyuu immoo galmaa'uu qaba jedhee kan kaa'e seerri maatii naannoo Oromiyaadha. Kanaaf sirna lammaniifuu beekamtii kennee guduunfaasaa garuu mana murtii dhaqee mirkanaa'uu qaba kan jedhe guddifachaan safuu duudhaa guddaadha jedheen. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaadhimmi guddifachaa kun mana hunda keenyaa jiraachuu danda'a. Kanneen callumattanii daa'ima fudhattanii manatti galfattanii guddisaa jirtanii fi mararroo cimaadhaan guddisaa jirtan kanarraa barnoota guddaa argattu jenneetu kan hubannu dhimmi seeraa wajjin wal qabatu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef mana murtii deemtanii seera qabeessa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa gaafattuun keenya gara waajjira keenyaa dhufuudhaan dhimma yeroo yuunivarsiitii jiru na mudate jettee nu gaafatteef maqaan koo dhoksamu jette deebii kana fakkaatu obbo Tashooman nuu kennaniiru maarree daa'ima kee arguu wanti si dhowwu hin jiru garuu immoo irraa fudhachuudhaaf mirga hin qabdu garuu haadha ta'uu kee wanti si dhowwu hin jiru jedhaniiru akkuma amma dhageesse kanneen dhimma seeraa irratti gaaffii fi yaada qabdan hunda keessanuu anaa dhufuun isin simannaa karaa lakkoofsa bilbila keenyaa amma televezyiinii irratti argitan kanaan nu bilbiluu dandeessu. Gara istuudiyootiin isin deebisa waan nu faana turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna istuudiyoodhaa sagantaa qabna ammas obbo Tashooman isinis maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa safuu seeraatiin daawwattoonni keenya akkasumas dhaggeeffattoonni keenya gaaffii gaafatan deebii kennuudhaaf jettanii nu eeyyamtanii asitti biiroo keessanitti waan nu eegdaniif ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis galatooma.
ammas yoo gaaffii qabaattan nu gaafachuu dandeessu. Dhimma seeraa hundarratti nuti immoo ogeessa gaafannee akkuma ammaa kana isinii dhiyeessuu dandeenya. Dhimmi guddifachaa irratti nuti kutaa lamaan qoonnee isinii dhiyeessine gaaffii isin gaafattan irratti hundoofne kana fakkaata. Maarree dhimmoota hundumaa gaafachuu dandeessu. Baay'een keessan namoota nama kufe tokko yoo daandii irraa kaasne mana wal'aansa fayyaa geessina moo gara mana buufata poolisii geessina? Yeroo tokko gara mana wal'aansa fayyaa yeroo geessinu nama rukutame yookaan nama dhibame tokko poolisiin itti himtanitti poolisiin dhageeraa wanta jedhutu nu mudata. Kanaafuu nama miidhame tokko yookaan nama rukutame kufee jiru tokko eessa geessina? Buufata fayyaa geessina moo gara waajjira poolisiiti kan geessinu jalqaba kan jettanii gaafattaniif ogeessa gaafannee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Haalli isaa akkuma miidhaarra ga'ee ta'uu danda'a. Garuu seerichi maal jedha kan jedhuuf ogeessa gaafatanii deebisuun immoo baay'ee barbaachisaa ta'a. Amma kanatti taansuudhaan gara walalootti dabarraa. Walaloon har'aa maal jetti? Maal irratti xiyyeeffatti? Walumaan haa daawwannu. Mootiif seera. Tu'oon mana utubee mataas walittidha. Midhaan irra deemee kan daakuma jiidha. Tokko hoogganaa ta'ee kaan immoo hoogganama. Qindooma tokko irratti mootiin tolfatama. Nama miti kan hoogganu kan bulchus nama miti caaseffama seeraa isa namaan oliiti. Kan gargar hin dabne kan addaan hin diigamne luka abbaa fedheetiin lafarratti hin dhiitamne. Kan abbaan fedhe hin dabsine kallattii kan hin cabne hin dabne darbu bara baraatti eheen seera jechuun kanadha kan ittiin bulanu faana hiriiranii jaarraa waliin turanu. Seerri olaanaadha kan biyya tokko bulchu jiruu biyyattiitiif isa jiruu tolchu. Mirga kee dirqama kee achirraa baratta kan siif ta'u beektee kaan irraa baqatta. Akka itti baatee galtu deemsaaf ijjata kee kallattii fi sochii mil'ataaf ilaalcha kee akka itti baatee galtu jiraattu bultii orattee seera irraa baratta gaafa isa qoratte. Rakkina si mudateef fala barbaaddatta daandiin isaa sirrii isarra deematta. Mootii biyya bulchuuf piroofeesara injineraa isa lafa qotuuf barsiisaaf abbaa seeraa kan daldalu kan dallaalu otoo info'iin saala hundumtuu bakka jiruun seera jala gala. Seerri tokko ol baasee tokko immoo gad hin buusu. Tokko cinaa dhaabbatee tokko qullaatti hin dhiisu. Seerri si oli jechuun si'aa cabsuuf miti gubbaa gad si dhiibee si'aa diiguuf miti. Akka ittiin bultuuf eenyummaa isaa bartee kan siif malu ergaa fudhataa kan isaaf malu laattee da'oo siif ta'a seerri akka hin miidhamne nama jechuun seera miti kanaan akka hin hiikamne. Mootiin biyya bulchu ol ba'a gadis bu'a guyyaaf waggaa lakkaa'ee takkatu armi gu'a. Mootiin bade jedhee seerriin badu bakka har'as boris sanuma tumameera takka. Seera jechuun biyyadha ijjata biyyaaf cophu kallattii daandii maraan isa sochii geedhu. Anis atis olaantummaa isaa barree kabajuun mirga miti dirqama. Biyya jechuun seeradha seerris biyyaan hiikama. Kan siin dubbatus isa kan si gaafatus isa mootiif seerri gargari adda adda ibboon isaa ulfaadhaa galatooma. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinittiin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Akkuma dargaggoo kanaa waa barreessuu irratti dandeettii addaa yoo qabaattan ammas irra deebi'een isin affeeraa anaa dhufuun isin simanna. 01147888 lakkoofsa bilbilaa keenya sagantaan nuti har'aaf jennee qindeeffannee qopheeffannee dhiyaanne kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nu laattaniif baay'ee isin galateeffanna. Hanga torban wal arginutti torban kun torban nagaa, torban jaalalaa, torban tasgabbii, torban gurri keenya aagatti dhaga'u. Iji keenyas aagatti argu nu haa taasisu. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.
Safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa.